Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namoota baay'ee TikTok account jaraa irratti cubsiisaa jiru kan namni kamiyyuu dirqama beekee irraa of eeggachuu qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoonni kun egaa akkaataa viidiyoo TikTok irratti yeroo nuti maxxansine viidiyoo sana yeroo dheeraan booda yookaan sa'aatii 24 booda TikTokin sababuma adda addaatiin sababa xiqqoodhaan nurraa balleessa. Haala kamiin viidiyoo TikTokin nurraa balleesse kana deebifnee sirreeffachuu dandeenya ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. TikTokin mara seenuudhaan waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share gochuun na waliin turaa isiniin jechaa egaa akkuma amma asirratti argitan kana community guidelines violation jechuudhaan TikTokin viidiyoo kiyyanarraa balleessee jira. Video kana irratti tuquudhaan video kana deebisisuu qabdu sadaan ala warning isinitti dhufa TikTokin keessanii inni cufama. Karaa inni tokkoffaan asuma video chara tuquudhaan diimaa jalatti nu ba'u kana irratti tuquun gara fuula duraa deebnee sirreessuu dandeenya. Garuu karaa isa bareedaa isinitti agarsiisa. Maaliif video baay'ees qabaachuu dandeessu kan akkanatti isin jalaa gubatee jechuudha. Diimaa sanarra tuquudhaan asuma jala agree fi disagree qaba asirraa sirreessuu ni dandeenya. Viidiyoon sun nuuf deebi'a. Warningiin silaa nutti kennamus TikTokin keenya silaa yeroo viidiyoon 3-4 akkanaan nu jala cufame nutti cufamus ni hafaa jechuudha. Kanaafuu kana sirreessuuf egaa karaa inni tokkoffaan viidiyoorra tuquudha. Karaa inni kaan garuu asuma jala inbox ka jedhu sanarra tuquudhaan bakkuma tokko nu geessa waan ta'eef rakkina hin qabu. System notification ka jedhu haala kanaan nu dhufa. System notificationii kanarra tuquudhaan account update ka jedhu jalatti arganna. Viidiyoon keenya yeroo remove ta'u account update jala irra tuquudhaan remove the video removed nuun jedhee haala kanaan nu baasa. As jala agree fi disagree tuquu ni dandeenya. Inni kunis garuu viidiyoo tokko qofa nu baasa. Garuu ka viidiyoo hedduu yoo qabaatan bakka takkatti baasu new strike added eddee jedhu argachuu dandeenya jechuudha. New strike kana kan nuti argannu notificationidhuma waa'ee sistema sanaan dhufe as jalatti akkuma argitan viidiyoo tokko qofan qabaa jechuudha. Viidiyoo tokkoon kanarra tuquun gara fuula duraa deemnee disagree fi agree goona. Duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa akkaataa isin bakka kana itti dhuftan jechuudha. Bakka kana akka isin itti argattan system notificationii jala seenaa inboxidhuma jala. System notification jedhee profile akkasiitiin argattu. System notification kanarra tuquun gara fuula duraa deemne new strike added mata duree jedhuun akkasitti arganna. Account update kana jala new strike added ka jedhu kanatu jira. New strike addediin kuni viidiyooleen nuti qabnu kan nu jala gubate kan sababa malee TikTokin nu jala gube baay'eetu achi jala jiraata jechuudha. Yeroo afur sirra gubate TikTokin keessa warning sana booda ni cufamaa jechuudha. Kanaafuu sirreessuun dirqama. New strike added isa jedhu kanarra tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Account update jala kanarra tuqnee gara fuula duraa deemuudhaan viidiyoo tokkos yoo qabaanne lamas yoo qabaanne sirreessuu qabna. Dhibbaaf dhibbatti viidiyoon sun deebi'ee ni sirraa. Yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu yoo 3-4 qabaatan haala kanaan jalatti viidiyoo adda addaa isinii baasaa jechuudha. Yoo tokko qabaatanis tokkuma fida. Kan isin gochuu qabdan garuu viidiyoo tokkoon tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. 3-4 yoo ta'e yeroo 3-4 gochuu qabdu tokkoonicha tuqnee gara fuula duraa deemna. Amma yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Kanaafuu jala sanatti agree fi disagree jira. Disagree ka jedhu irra tuqannaa jechuudha. Disagree isa jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Disagreen kun sirriidha baduun isaa ka jedhu kun sirrii miti jennaan jechuudha. Kanaafuu dhibbaaf dhibbatti viidiyoon sun ni deebi'a. Disagree ka jedhu kana tuqannee gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Disagree kana yeroo tuynu filannoo adda addaa nu filachiisa. Sababa maaliitiif viidiyoon kan kee kun baduun isaa sirrii hin taane waan jedhu nu gaafata. This removal is too harsh ka jedhu osoo fayyadamnee baay'ee bareedaadha. Isaan fayyadamee yeroo viidiyoon kiyya narraa balleeffamu marti isaa naaf deebi'a jechuudha. Akkanitti yeroo deebi'us akkamitti akkani deebi'u waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu this removal is too harsh ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Isa filanna tuqaalee adda addaa dura isaa jiru tuqaa adda addaa sana keessa irra tuqnaa jechuudha. Fuula dura isaa this removal is too harsh ka jedhu filachuudhaan jala sadaa submit jira. Submit ka jedhu tuqnaa jechuudha. Erga this removal is too harsh ka jedhu filannee kaane duraan daqiiqaadhuma xiqqoo booda deebi'a. Amma garuu gara sa'aatii 24 tti deebi'a. This removal is too harsh ka jedhu erga tuqnee kaane egaan submit ka jedhu ka jala jiru irra tuqnaa jechuudha. Dhibbaaf dhibbatti viidiyoon sun ni deebi'a. Submit ka jedhu kana irra tuqanna. Submit yeroo tuynu gaa daniif aappilii nuu fida. Aappilii san gochuu dhiiftanii dan osoo gootanii bareedaadha. Aappilii gubbaa arganna waan ta'eef dan isii jettu sii diimtuu tuquudhaan aappilii gubbaadhaa arganna. Achumarra fuuluma sanarratti aappil ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Akka irra deebi'ee nuuf ilaalamu. Aappilii tuquudhaan kallattiidhumaan submit ka jedhu kana tuqanna. Submit ka jedhu kana
tuqna amma appiiliin keenya received nuun jedhee jira. Account warning ni duraan jedhu irraa bade ilaalamuu irra jira yookaan immoo TikTokiin irra deebi'ee viidiyoo keenya akka ilaaluu jiru nu beeksisaa jechuudha. Kanaafuu asumatti dhiifne yoo viidiyoo biraa qabaattan ammas duubatti deebi'uudhaan viidiyoo ka biraa kan isin jalaa gubate sanarra tuquudhaan ammas disagree gochuudhaan ammas isas appiilii goonaa jechuudha. Amma viidiyoo chara yoo deemnee tuqnee ilaalles viidiyoon sun appiilii ta'ee jira agriif disagree bakka jedhu hin qabaatu jechuudha. Maaliif ilaalamaa jira waan ta'eef system notification irra seenuudhaan viidiyoo sanarra yoo deemnes ni danda'ama. Asiis viidiyoo keenya jalaa deemuudhaan community guidelines violation sanarra tuqna yeroo irra tuqne diimaa sanarra tuqnu viidiyoon keenya akka ilaalamaa jiru nuuf himaa jechuudha. Appiilii ta'ee jira. Dura warningii nuun jedha ture account warningii jedhee baasa ture. Amma garuu appeal received kana jechuun appiilii galchinee jirra ilaalamaa jira jechuudha. Sa'aatii 24 booda yeroo deebi'u erga akkamii nu erga isa jedhutti dabarfannaa jechuudha. Sa'aatii 24 booda yookaan daqiiqaa sa'aatii haga ta'een booda yeroo notificationii tokko nu dhufa. Amma viidiyoon sun kana ture naa banamee jira deebi'ee jechuudha. Mata dureen isaas waan hundinuu viidiyoodhuma sana viidiyoon sun naa deebi'ee jira. Yeroo deebi'u akkamitti deebi'a? Bakka inbox irra dhaqna. Inbox irra deemuudhaan system notification ka jedhu kanarra tuqanna. System notification ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa deemna. Jalqabuma irratti arganna. Your video appeal result nu jira irra tuqannee gara fuula ittaanuutti deemna. Your video appeal result TikTokiin ilaale result isaa deebisee nu ergee jechuudha. Irra tuqna. Yeroo irra tuqnu viidiyoon dura warningin ture raayitii magariisa nu gochuudhaan content restored nu jedha. Kana jechuun viidiyoon keessiif deebi'ee jira. Dogoggora nuti uumne dhiifama si gaafanna waan jedhuun nuuf deebisaa jechuudha. Dhibbaaf dhibbatti viidiyoo sana haala kanaan recover gochuu qabna jechuudha. Sanaan ala yoo calliftanii ilaaltanii dhiiftan viidiyoon keessan sun yoo 2-3 ta'aa deeme account warning isinitti fida. Yoo itti idaatan immoo chaanaaliin keessan isin cufamaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu qabdu isiniin jecha barnoota TikTokii guutuu argachuuf immoo chaanaalii kiyya jala seenuudhaan playlistii jala yoo seentan barnoonni hundinuu adda addatti hidhamee jira. Barnoota TikTokii kana jala yoo seentan barnoota dhimma TikTokii wal qabate bal'inaan argachuu dandeessu. Akka hiriyoonni keessanis argatanii irraa baratanii sheerii gochuu fi hin dagatinaa isiniin jecha eegan barnoonni keenyas kana fakkaata. Haala kanaan viidiyoo TikTokii irraa isin jala gubate sirreeffachuu qabdu isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.